لما فاطموتيوس بقولنا لما لكم سيد دمي لما راكنا جد أتمو كجيلا يرو درجمات تما ترى بقدو ورجراك أولاد عن مكاغوفتا وامتني وجن أجيلنا أمنتي جاللا نجا دوكاس بوئي جريت ربك أرجتني أتمو كجيلا يرو درجمات ما ترى بقد وركم وجن ورجراك أولاد ورجراك أولاد وجن مكاواك أيو وامتن ورجراك أولاد مكاواك أيو وامتن إساني وجن أجيلنا amantii jaalala nagaa duuka bu'eera. Kanaaf warra garaa qullaa'uudha waamata jechuun maal jechuudha? Warra waaqayyoon sodaachuudhaan deddeebi'an, warra qajeeloo ta'an, warra waaqayyoon sodaatan walidha kana isiniin jedhe jira. Qajeelummaa yeroo ilaalle dorban darbe ilaalle bakka ta'eef warra akkasii wajjin deemii jedheetu dubbata Phaawulos Ximootiyoosiin. Kanaaf obboloota garaan keenya fuula waaqayyootti duratti qullaa'aadha. Yeroo qullaa'aadhaan siin jedhu ayii anoo cubbamaadha ayii isa jennu miti. Qullaa'aadhaa yeroo jennu maal sodaa waaqayyoo nu keessa buufatee jira. Waan hundumaa keessatti waaqayyoon hin sodaannaa. Nama jiraatu hin jiraatinii. Waldaa na beektu hin beekinii. Paastaroota luboota maaloo jedhaati yaa nu argan hin arginii. Magaalaa ta'u baadiyyaa ta'u Awurooppaa eessa jiraadhaa. Qophaa keessa lafi namni tokko isin hin beekin jiraadhaa. Waaqayyoof sodaa qabnaa. Waan hundumaa keessatti immoo waaqayyoof dursan laannaa. Namatti toluu didee waaqayyotti yenna tole tajaajila keenya itti fufnaa. Moo namattoon tolle namoonni harkaan fudhanne jennee booddeetti deebina. Wantoota nama jedhu kana qabna taanaan nuyi warra garaan qullaa'ooti. Waaqayyoof garani guddaan ta'u. Anaaf waaqayyo garaa qullaa akka Daawit naaf uumu. Isiniifis akka Daawit garaa qullaa waaqayyo uumu. Garaa qullaa jechuun nama ispeeshaalii nama addaa kan waa tokko hin qabne jechuun miti. Warra dhugaatti waaqayyoon abboomaman, warra dhugaatti waaqayyoon sodaatan, fakkeessaa utuu hin ta'in, nama biratti argisiisuu utuu hin ta'in, waan hundumaa godhan hundumaa ulfina waaqayyootiif warra godhan, ulfina waaqayyootiif wanta ta'e hundumaa warra deebisanii kennan, warra waan hundumaa keessatti qajeelummaan sagalee waaqayyoo akka inni jedhu abboomanii deddeebi'an warra akkasiiti warri garaan qullaa'u. Sagalittiin darbaa. Warri nagaa buusanii haa gammadan. Warri nagaa buusan haa gammadan. Maatewos irraa naqeessanii dubbisa guutuusaa jecha sanni jedhu. Warri nagaa buusan haa gammadanii isaan ijoollee waaqayyoo hin jedhamu jedha. Nagaa buusu. Kun baay'ee nama haasofsiisa. Kutaan kun akka of danda'ee qobaatti akka lallaba tokko ba'uu hin danda'a. Nagaa buusuu jechuun baay'ee murteessaadha. Nagaa booressuu faallaa nagaa buusuuti. Nagaan ni jedhu baay'ee nama haasofsiisa kan jedhu. Keessumaa yenna laalle biyyuma keessa jiraannu keessatti immoo qabatamaatti. Akkuma addunyaatti immoo yeroo laallu nageenyeen nagaan inni jedhu namni nagaan akka gaarii ta'e beeka. Namni hundumtuu nagaa barbaada. Namni hundumtuu waa'ee nagaa faarsaa. Namni hundumtuu waa'ee nagaatiif walgahii guddaa gaggeessaa. Namni hundumtuu waa'ee nagaatiif birrii baay'ee baasaa. Namni hundumtuu waa'ee nagaatiif itti ni godhaa. Nagaa buusuu irratti garuu namni hundumtuu booddeetti deebi'a. Kiristaanota dabalatee. Maaliif yoo jettan nagaa buusuuni lunnummaas hin fakkaatu. Nagaa buusuuni gowwummaas hin fakkaatu. Nagaa buusuuni doofummaas hin fakkaatu. Nagaa buusuuni baay'ee murteessaa nami baay'een garuu haasa'u irraa kan hafee kan hin goone. Ollaaf ollaa gidduutti illee. Mana isaa keessatti illee kan isin. Mana isaa keessatti illee nagaan buusu namni. Qooda nagaa buusuu namaaf salphaan nagaa booressuudha. Harrabaan nagaa booressa, jechaan nagaa booressa, waan addaatiin nagaa booressu. Na dhibaa dur ijoollee ta'ee warri gurguddoon caalan waan isaan godhan hin arganne sammuutti na dhufe kan isin. Ijoollee illee qooda jaalala barsiisanii wal lolchisanii wal barsiisu. Mataa kee kanarraa fuudhaniitu ijoollee wal bukkee dhaabanii warra wal qixxee ayyaana kee fuudhee achirra kaayirratti moorraa fudhadhu faayir. Sararaa akka sararanii mee nama kanarratti darbu jedhu.
أنا درب ميدر بكالا أدرب ميدر بكالا يرونو أسيك أمني ولا بوني ولا تمني ولا بوسي نسان موجات جني كل ندي بتوري أدي غزياد بركنا ما عرف كاتا لا تكون تري أكو ما كانك أرومي وانغرا برا أنا موتين قد وجد إياد قودنا جابوزو ولا تنقو ولا جبسيسو ولا ربسيسو magaalaa amma kee jiraannu kana keessaati namni lama yoo warreebe namni addan qabu kan isin akka nama tiriitii kwaasii meedaatti jaajjanii ilaalu yeroo isaan wal tuman dhiiraaf dhiirris wala tumu durbaaf dubartiinis wala tumtu ijoolleenis wala tumtu hamma fira isaan taanetti yoo nama mucaa isaan taanetti waan marraan godhe jaajjanii ilaalu jaajjanii waan tokkotti fakkaatu hamma nama waan xixiqqoo kaatanii ilaaltu gaa sabi kara laalaa guddate ijoolleen kara laalaa guddatte namni kara laalaa guddate hawaasa bal'aa kana keessatti haree ayii nagaa jedha nagaanotu jiraatee moo jedha kan akka nagaa jira nagaan ba'anii galuun jedha garuu kan nagaa booressu isaa namootuma deebiin nagaa faarsuun nagaa dubbachuun waa'ee nagaa sa'uun nagaa buusuurraatii adda kan isin sagalee waaqayyoo maal jedha iddoo kanatti warri nagaa buusan warra nagaa labsan jedhu warra nagaa buusan practically barbaada kun mootota isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa lama lakkoofsa 26 amma 28 dubbifadhaa. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa lama lakkoofsa 26 amma 28. Seenaa tokko jira kan isin buddoo sana. Seenaa tokko jira. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa lama lakkoofsa 26 amma 28. Kutaa sanaan dubbifannaa qabbane yoo baafte mee baasee dubbisi. Akka nu geessu in hubatture namoonni kee nuyi obboloota isaanii warra ta'an ari'uu akka dhiisaniif hamma yoomiitti hin abboomtu jedhee Yoo'aabiin hin gaafate. Yoo'aab immoo dhugaa Waaqayyoo isa jiraataati utuu ati kana hin dubbanne ta'ee namoonni ana bira jiran kuni hamma bor ganamaatti isin warra obboloota isaanii taatan hin ari'u turan jedhee hin dubbateefi. Hin deebiseefi. Yommus Yoo'aab malakata afuufuudhaan milikkita hin kenne. Kana irratti namoonni isaa Israa'eloota ari'uu lola itti fufuus hin dhiisan. Nama dhibaa Abneerii fi Yoo'aab jeneraalota lamaan beekamoodha. Abneerii ajajaa lolaa Saa'ol ture. Inni sun immoo Yoo'aab immoo kan Daawit ture. Daawitii amma yeroo kanaa lolarraa boqoteeraa Saa'ol du'eeraa. Daawit mootummaa qabateera. Isaanuma gidduutti obboloota gidduutti lamatu ta'e. Jecha iddoo kanatti Abneer jedhetu nama dhiba. Ilaalaa 26 Abneer sagalee ol fuudhee bara baraan walirratti billaa ol fudhannaare dubbiin kun wal fixuutti akka nu geessu hin beektuure namoonni kee nuyi obboloota isaanii namoonni kee eewun nuuma obboloota isaanii namoonni kee nu obboloota isaanii warra ta'ani ari'uu akka dhiisanii fi hamma yoomiitti abboomtu jedhee Yoo'aabiin hin gaafate. Yoo'aab immoo dhugaa Waaqayyo isa jiraataati. Otuu ati kanan dubbanne ta'e namoonni ana bira jiran kun hamma bor ganamaatti isin warra obboloota isaanii amma ilaalaa warra obboloota isaanii taatan in ari'u turan jedheen deebiseef. Yommus Yoo'aab malakota afuufuudhaan milikkita hin kenne. Kanarratti namoonni Israa'elotaa ari'uu lola itti fufuus hin dhiisanii jedha. Jeneraalota lama. Inni tokko loltu ajajaa loltuu Daawit, inni tokko ajajaa loltuu Saa'ol. Lachuu qomoo ta'uu kan ta'an garuu bakka lamatti qoodamanii warra wal fixan. Inni sun hubannaa argateetu waa'ee nagaa gaafate. Hamma yoomiitti billaadhaan wal finnaa. Lolli kun itti fufnaan inuma dhumnaa. Kan dhumu immoo numa. Kan badu immoo numa. Kanaaf hamma yoomiitti cal jettaree billaadhaan wal fixuun nurra jiraataare jennaan inni sun hubateetu dhugaa Waaqa jiraataa otuuti kanan dubbanne bor ganama hamma wal fixutti sin duuka deemna turre. Kanaaf hooree malakata nagaa godhee milikkita gaafa kenne lolliin dhaabatee jira. Nagaa buusuun afaan irra miti piraaktikaalii gaafata kanan jedhe kana.
Oduu miti tarkaanfii gaafata. Nagaa buusuun nagaadhaaf jedhanii mo'amuu miti. Yoo hin mo'uuf wal mo'uu miti nagaa yeroo dubbannu. Iddoo kanatti jeneraaloti lamman kun seenaa isaa sinnaqaa dubbisaa Yo'aabiif Abneer kuni nagaa buusan wal ari'uu irraa deemani. Qomoo tokko lachuu wal finnaan obbolooti keenya walii keenya wal finnaa maatti wal finnaa hamma oomiitti caljetta nagaa buusi malakata afuufinnaan malakata afuufi. Waaqayyoo garanii guddaa na ta'u. Warra nagaa buusa yeroo jennu ammas maxaafa qulqulluu keenya keessaa fakkeenya guddaa iddoo guddaa kan nu qabatee jiru kan eeyyuutti hin dorgamne abbaan nagaa keenya Kiristoos Yesuus. Yihuudotaaf warra ormoota gidduutti dhiiga isaatiin nagaa kan fide. Warra Samaariyaa warra Yihuudotaa gidduutti akka isaan walii wajjin jiraatan kan godhe. Nuyi warra Waaqayyoon adda bahee qomoo abaaramoo jedhamne karaa dhiiga isaatiin deebi'ee walitti nu araarsee nuyi Waaqayyo abbaa kan walitti fidee nagaa buuse. Gatii baase. Nagaa buusuun salphaa miti. Ani argine ija kootiin garuu yeroo jaarsoliinaa isaan argaa. Oromoo keessatti yeroo gumaa namni wal ajjeesu dogoggoree wal ajjeesu yeroo fidanii walitti araarsanii horii qalaniitu horii tarsaasanii jiraatu harka keessa baasan achi keessatti harka keessatti wal qabu. Nagaa buusuudhaaf dhiigaan nagaa buusu. Lola guddaa, abaarsa guddaa, jibba guddaa, dheekkamsa guddaa, gubannaa barabaraa guddaa karaa addaamiin nutti dhufee nurratti faradamee du'ama barabaraatti nurratti dhufee Kiristoos Yesuus dhiiga isaa dhangalaasee Waaqayyo abbaatti nu araarsee nagaa buuse maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Nagaa buusuun oduu miti piraaktikaalii gaafata tarkaanfii gaafata. Ammatu dandeettii qabaannee hojjenneeti addunyaa kanarratti nagaa buusuuf jedhamee qorannoo geggeeffame. Nagaa buusuuf jedhamee bajata bahe. Nagaa buusuuf jedhee sibsabaa geggeeffame. Nagaa buusuuf jedhee qarshii miiliyoonsi dhangala'e. Hiyyeessa meeqa kan nyaachisu yookiin immoo beela'aa meeqa kan nyaachisu. Walgahii meeqa akka ta'e amma yoonitti durii ka'ee nagaa. Garuu gochaan faallaasaa diiginsa jibba gargar ba'uu ajjeesi balleessi cerii tamsaasi. Gubi abiddatti kaayi. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma inni yuunas gara mana Waaqayyootti deebina. Gara sarkilee kiristaanotaatti deebina. Gooftaan Yesuus Kiristoos duuka buutota isaatiif tuuta achi walitti qabamee haasa'e bakka ta'eef nagaa buusu. Har'a hoqqaba gabaabaatti laata waldaa kiristaanaa keessatti nagaan hin jiru. Dhugaan isiniin jedha. Wal jibbaa, wal amachaa, wal murmuraa, du'a walii barbaadaa, walii wajjin warra ta'anii waaqessanii. Waliin oodaa akka waliin oodan simachaa. Jiraachuu namaarra du'a namaa barbaachaa hawwaa. Guddachuu namaarra gaddeebi'uu namaatti gammadaa hawwaa barbaadaa. Bakka. Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa kan nu barannu sagan. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 20 mee ilaalaa. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 20 akkana jedha. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 20. Qolaasaayis boqonnaa tokko lakkoofsa 20 siin dubbisa. Baaftee taaqafan baafnaa dubbisa. Dubbisi guddisi. Ashnan dubbisa maqaa Yesuusiin akkana jedha. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofiitti araarsee dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafarratti waaqarrattis nagaa buuseera. Amiin. Ilaala. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarsee dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'een lafarrattis waaqarrattis nagaa buusee jedha. Kanaafi warri nagaa buusan jedhee dubbate waa'ee nagaa beeka bakka ta'eef nagaa buusuudhaaf dhufe bakka ta'eef beeka abbaa nagaan ni ta'e. Kana duwwaan mootuun ta'een ilaalaa ammas hin naqaati ilaalaa. Waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ammatti daballee ilaalla. Nagaa buusuu duwwaan mootuun ta'een nu immoo warra nagaa buusan nu taasiseera gooftaan Yesuus Kiristoos lafa biraatti. Booddeettan dhufa. Otuu isan naqin garuu Abrahaamiin naqaa fudhadhaa isinii caqaseera kanarratti waa'ee garraamummaa irratti. Sila isan waa'ee garraamummaa irratti fayyadame walidha bakka ta'eef nan dubbadheera. Abrahaamiif Looxi walii wajjin ba'an.
Abraham qophaa ba'e innaan looxiin gototatee baateetu kiyyoo keessa of galche. Nan balleessi kiyyoo keessa of galche namicha kana na biraa deebi'i hin jenneen. Na biraa deebi'i hin jenneen. Gaafa isaan horiin baay'attee manteessoti baay'atanii garbichoolii isaanii baay'atanii wal loluutti ka'anii wal jeequutti ka'anii obbolaan lamaan balaa gidduu gaafa gadhu nagaa buusuu barbaade. Loot kottu waa tokko goona horiin sii baay'atteetti anaafis baay'atteetti namooti nu bira ta'anii baay'ataniiru sooromneerra badhaanneerra lafi nu ga'uu dideera kanaan gagee wal loluuttirra wal loluun keenya kun itti fufuu qabu nu walii obbolaadha wal faana biyyaa baane qooda diina walii taanu kottu hamma iji kee argu lafa gaariidha jettu dursa ilaaliiti filadhuuti waan barbaade gara sanatti godaane dhiinni. Sabooddeen waan tokko hin taane kan isin dhaqeen illee Sadoomiif Gamooraa filate Loot. Sabooddeen immoo saafee filate nagaadhaan gargar ba'anii. Nagaa buusuu jechuun tarkaanfiis hin barbaada. Nagaa buusuu jechuun gatiis nama kaffalchiisa. Otuu akka ijaattiin ilaalamuu ta'eeti inni Abrahaam filate lafa gogaadhaa inni Loot filate immoo lafa lalisaa garuu bukkeessa maaltu jira Sadoomiif Gamooraa jira. Sadoomiif Gamooraa jira. Nagaa buusuu. Namni tokko tokko qooda nagaa buusuu kan isin dhibu qoodan nami sana xaraaramu qooda san naman sanaa dhiisu kiristinnaan funyaanii naa ba'u warri jedhan jiru. Kiristiyaanota ta'anii ija jabina akkasii dibiratii akkasii. Nattaafu bakka maan nattaafu gubachuu naa wayyachuudhaaf baduu naa wayyachuudhaaf du'uuf ka'anii otuu jiranii maaloo dhiisaa fi akkas akkasiin dhiisuuf hamma kana garaa jabaatan. Hamma kana garaa jabaata. Otuu namni wal jibbaa jiru, otuu namni wal lolaa jiru, otuu namni wal waraanaa jiru, nama akkamittiin du'achuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Nagaatiin jiru bakka ta'etti. Seenaa baay'ee nama gaddisiisu dhageenya irras nama qabbanee wajjin tajaajila keenya kanaa wal qabata bakka ta'etti. Biyya keenya keessatti amma yeroo ijoolleen durbaa daffaraman, yeroo nama abbaan manaa otuu jiru haadha manaa jalaa fuudhanii dhaqanii daffaran, waan barbaadan godhan, naannoo baadiyyaa keessatti waan baay'ee nama nuusuu kan jiru. Maaliif waraana jira lola jira. Nagaan otuu hin jiraatin kun inuma wanta eegamudha kun. Hinumatti hin fufamayyuu. Maal amma nagaan buutu. Takka wanta gochuu hin dandeessan. Nagaadhaaf immoo namni hundumtuu ga'ee mataa isaa danda'e qaba. An karaa tokkoon akka namni badu, karaa tokkoon akka namni diigamu, karaa tokkoon akka namni du'u, karaa tokkoon akka namni deeggarsa gochaa karaa tokkoon nagaa jechuu hin danda'u kan isin hin danda'amu. Nagaan nagaadhuma bakka. Nagaan nagaadhuma hin barbaachisu nagaa baanee nagaa galle. Nagaa jiraannee nagaa wal waamnee walii wajjin jiraanne. Nagaa hojii hojjennee nagaa waan ta'u walii gammannee adeemne. Ofii koo nagaa hawwee nama hundumaaf nagaa hawwee nama hundumaa wajjin nagaa jiraachuu hin dandeenye taanaan hin danda'amu. Kanaaf akka Abrahaam godheedha. Filadho deeniin ani si duran goru horii koo baay'eedhaan kee xinnoodhaan jedhu anas si fuudhee bahee ana tabbaa mirgaatiin jedhu filadho maan lalisaadha kan jedhu horii koo quubsa kan jedhu bishaan gabbataadha kan jedhu gara barbaadde maal godhu akka barbaadeen ta'a maal godhu filadho deen nagaaf jedhee hamma iji isaa danda'e baay'ee lalisaa kan ta'e bishaan gaarii kan qabu horii koo nyaachisa kan jedhu lafa jala ciisuu danda'a kan jedhu iji isaa gara bitaa gara mirgaatti ilaalee kana fudhadha Loot fudhadhu. Nagaan bu'ee waan bu'eera. Abrahaam nagaa buusuu isaatiif horiin isaas hin dhumne. Waan dhudhus hin dhabne. Waan nyaattus hin dhabne horiin isaa. Isaan lamaan gidduutti eegasii lolli hin jiru nagaa bu'e. Abneerii fi Yoo'aabiin silaalaa hamma yoomiitti eeboo waluma finnaree wal fixuun hin hafu hamma yoomiitti cal jetta maaliif Yoo'aab malakata nafuuftu jedhe. Dhugaa Waaqayyoo Waaqa keetii otuuti kana hin jennee namni tokko tuun hafin obbolootuma isaa borga nama hamma dhumaatti ari'achuudhaaf ture. Amma garuu nan afuufadhe malakata afuufu. Warra malakata nagaa afuufan Waaqayyoo nu haa taasisu. Dhuguman isiniin jedha. Mana keessan keessaa jalqabaate dubbii kanaa qoosaatti ilaayina. Ollaa keessan ilaalaati. Lafa hojii ilaalaati. Eessa ilaalaati. Gatii sina baasisu. Maqaadhuma Yesuus Kiristoosiin gatiitti mi baasaa nagaaf gatii baasa. Bakka. Kasaaraa miti kun. Isinitti hir'atu. Bakka. Silaa mana wayii tokko laaluudhatu qabbanee wajjin deemne maa isin dhiba mana laaluudhanne sanaa obboleessi tokko nu geesse warri boroo tokko manuma guddaa miti qabban keessuma gallixanii walakkaamatti ijaarratanii jiru. Maanni manni kun attamitti kun kaana yoo tannaa kan warra garsiiteedhan
kunoo kan namicha kanaati maa attamii ta'e naan namichuma sabaroo kanatu lafuma duwwaa laallatee axarii masaa saaqee achi ijaareedha. Namichi inni kunoo ennaan an xiqichiqima kana naqu nagaadhuma barbaade itti dhiiseedha. Yoo laaltan isintu aarala warra dhaqee laaltu akkana aarsuu na godhe nayyuu. Haa namni kun maali isin aarsa. Maal akkamitti namichi kun kiristaanaan dhiise kun jenaan naan jedhan. Bakka an dhiise. Itti isin dubbadhu dhaqees maqaan bahu ijaarratti itti dhiisee manni isaa keessa ol lixeessa jiru akkas keessa gad deebi'ee yoo hojjete axiriitti hojjete garsiin. Isumaayyuu immoo fincaan mana isaatii namichi inni madu lafuma isaa irratti jira fincaan mana isaatii mana isa karaa geetti gadi fincaa. Gadi fincaa hin dubbatu maal nagaan barbaadan haa fudhatu. Nagaan jira. Waliin lolan maal hin jedhan inni sun karaa sana ba'a inni kun karaa kana ba'a. Maal go'e lafa isaa kennee dhagahu. Nagaan salphaa miti. Nagaan salphaa miti. Iddoo guddaa qabu. Kanaafi sila sinii caqaseen ture Yoosef boqonnaa 50 irratti uumama boqonnaa 50 irratti isa dhumaatiif gaafa obboloota isaatii wal argesi nagaa buuse kan isin. Yeroo jalqabaatiif gaafa arge wayyoo naa dhuftanii ishoo hin jedhe. Isinin argee bakka. Harraba keessa yeroo sana yeroo akka dubbattan kana seenee yeroo nu gurgurtan kana seenee yeroo abbaa koo goomsan kana seenee yeroo garaa jabaattanii ilma abbaa keessanii dabarsanii gurgurtan kana seenee dabarsee isin kenne kaa Waaqayyo hin jedhe. Jarri sodaataniiru. Rommanii haaloo nu ba'a jedhanii akka tokko ta'an. Kutaa sanarra gaafa ta'ee dubbiftan nama tolu. Uumama boqonnaa 50 lakkoofsa 20 dubbisa. Baay'ee waan na toluuf irra darbu. Dhiifama gaa nan xumura bakka ta'eef hin beekaa yeroo keessan fudhadha. Uumama boqonnaa 50 lakkoofsa 20. Uumama boqonnaa 50 lakkoofsa 20. Akkana jedha. Uumama boqonnaa 50 lakkoofsi 20 akkana jedha. Isiniifan dubbisa. Ilaa. Yoosef immoo isaaniin hin sodaatinaa. Anatu iddoo Waaqayyootti ilaalamaare. Isin hamaan irratti akka akeektan Waaqayyo garuu gaariidhaaf isa yaade. Inni lubbuu namoota baay'ee oolchuudhaaf akka amma ta'ee jiru kana godhe. Isin hamaa ana irratti akeektan Waaqayyo garuu gaariidhaaf isa yaade. Inni lubbuu namoota baay'ee oolchuudhaaf akka amma ta'ee jiru kana godhe. Nagaa bu'een waan yeroo kana uffee waan jedhanii yaa gooftaa koo jedhanii gadi jedhanii sagada natti fakkaata. Mul'ata abjuun argame sun raawwachuu qaba bakka ta'eef. Nagaa buusu. Otuu ajjeesuu danda'u. Otuu qabee hidhaatti dabarsuu danda'u. Isin argadhee jedhee dachaa meeqa haalootu ba'uu danda'u. Nagaa buusu. Waaqayyo warra nagaa buusan nu haa taasisu. Mana keessatti warra nagaa buusan. Lafa hojiitti warra nagaa buusan. Waldaatti warra nagaa buusan. Biyya keessatti warra nagaa buusan. Warra nagaa dubbatan duwwaatuun ta'in nagaaf gatii guddaa warra kaffalan Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa taasisu. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan egaa akkuma sira isiniin jedhee nagaa ofii isaatii waaqarratti lafarratti nagaa buuse jedheetu nagaa buusuu kana immoo anaaf isinitti dabarsee kenne. Qoronxoo isa lamaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 amma 19. Qoronxoo isa lamaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 amma 19. Qoronxoo isa lamaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 amma 19. Lamaffaa Qoronxoo boqonnaa 5 18 amma 19 isiniin dubbisa. Akkana jedha. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e inni hojii araarsuu kanas immoo namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Dhaggeeffadhaa laata. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e ofitti nu araarsuun duwwaa miti. Inni hojii araarsuusaa kanas namootatti akka dabarsinuufi nuuf kenne. Kunis dhiifama Waaqayyo irra daddarbaa namootaa itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaatti ofitti araarsee jechuudha. Ergaa araarsaa kanaa immoo hadaraa nutti kenne jedha. Maqaan isaa kana eebbifamee ta'u. Kanaaf dhiifama nagaa buusuun abboommii nutti kenname jechuudha. Waan filmaata gochuu dhiifnu miti. Ofii isaatii eega ofitti waaqatti nu araarsee araarsuu kana nagaa buusuu kana immoo nutti kenne jedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nuyi nagaa buusuudhaaf warra imaanaa fuudhe jechuudha. Eeyurraa Waaqayyo harka.
Imaanaa nyaachuun immoo gatii guddaa nama kaffalchiisa. Imaanaa nyaachuun immoo Waaqayyo gooftaan maccaa hunda keenya nu haa gargaaru. Roomee boqonnaa lama lakkoofsa 12 Roomee boqonnaa 12:18 irraas Roomee boqonnaa 12:18 irraas waanuma nagaa kana argina. Roomee boqonnaa 12:18 irraas nagaadhuma kana argina gaafurootan. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 18 irraa akkana jedha 12:18 irraas isin dubbisa. Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaa fi karaa keessa wanta danda'amu hundumaa godha. Irra deebi'a. Nama kam wajjin? Warri biyya faranjii jiraatan dhaggeeffadhaa. Faranjii ta'an maal ta'an? Nama hundumaa wajjin nagaatti jiraachuudhaaf jechuun maal jechuudha? Nagaa buustanii jiraachuudhaaf karaa keessan wanta danda'amu hundumaa godha. Gatii baasu yoo ta'e baasaa. Waan isin kaffalchiisu kaffalaa. Roomee 14:19 irraas immoo hin arganna. Roomee 14:19 irraas immoo hin arganna. Kanaafis kottaa wanta nagaaf ta'u waan ittiin jireenya tokkummaa waliif ijaaru duukaa hin buuna. Ilaala. Kottaa wanta nagaaf ta'u waan ittiin jireenya tokkummaa waliif ijaaru duukaa maal goona? Hin buuna. Nummoo faallaa isaa deemna mini. Wanta nagaaf ta'u faallaa. Dubbiin keenya gochaan keenya. Waaqayyo gooftaan maccaa nu amaaru. Anaan na amaaru dhugaan isiniin jedha. Yaadni keenya, hawwiin keenya, abjuun keenya, mul'ati keenya otuu ta'e waan nagaa booressu duwwa. Sila isinitti beekama. Ijoollummaatti isa nu godhan hin yaadan. Ijoollummaatti isa warri gurguddaan nu godhan hin yaadan. Gabaan kun gabaa eeyuuti. Maaloo eeyuuti. Bakka gaa ol godhu. Warri isin warri immoo mucaakoo rukuchiiftee mucaakoo maal goote ilaala gaan darbama. Kanasi warri rukutentiniidhaa warri immoo mucaakoo irra dhufuutti ka'u. Warri inni jedhu immoo mandarratti jalqabamu. Warra gamasii gamanaa wal lole bakka fuudhi. Bara doofummaa. Amma nuyi bara qaroomaa keessarra Kiristoos Yesuus nu qaroomse waa'ee nagaa nu barsiise nagaa nu kenne Waaqayyo abbaa walitti nu araarse ergamoota nagaa nu godhe otu jiru kottaa jedha iddoo kanatti immoo Phaawulos kottaa kan nuyi kottaa wanta nagaa ta'u wanta nagaaf ta'u waan ittiin jireenya tokkummaa waliif ijaaru duukaan buuna jedheetu dubbata. Ergama nutti kennate kun nutti kenname. Kanaaf firoota koo nagaan isin biratti maal fakkaatti? Akka Abneeriif akka Iyyoo'aabii taatu wal waraananii obbolaan lamaan wal dhiissanii wal fixanii wal ajjeesanii walii gamsiisanii lafa jirutti wal kurkursanii obbolaan lamaan inni kun diina koo natti dhufe inni kun diina koo natti dhufe jedhee wal ajjeesee wal kurkursee gaafa gamee fi homaa du'i duwwaan gaafa ta'u Abneeriif mul'ata tokkotu dhufe hamma yoomiitti nuyi boraanaan wal fixna hamma yoomiitti obbolaan lamaan wal ajjeefna Iyyoo'aab amma yoomiitti malakata nafuuftu jennaan gadi duuka bu'e. Waaqayyo garaa akkasiif qalbii akkasii nuuf kenna. Warri akkasii kun egaa warri nagaa buusan kun warri nagaa buusan gammadan isaanii ijoollee Waaqayyoon jedhamu. Ijoollee Waaqayyoon jedhamu. Baay'ee nama dhiba. Nagaa. Mee kottaa nagaaf kadhachuun waa miti nagaaf buusuu warra kaan gaana. Baay'ee kadhan namooti kadhatanii ammoo kadhannaa kana sin nuffine ibseen. Nagaa hawwanii barbaachuu keessa ba'anii baadiyyaa magaalaa bakka waan baay'ee gani ammoo kadhachuu magana hun nuffine. Dhugaa isaa gaafa laaltan garuu boora'uu nagaa sanaa fi hojii gurguddaa gahee guddaa warra taphatu walitti moo yaa qoyo nagaa gahee nuu buuse. Gahee guddaa warra taphatu akkura. Oduudhaan, jibbaan, hamiidhaan, badii walii barbaaduudhaan, ishoo walii jechuudhaan waan adda addaa waan ammeenye ta'u nagaa booressaadhatu Waaqayyoon kadhatu maal Waaqa ottamitti dhagaare. Isa dhumaan dubbadhee raawwata daddafe. Inni dhumaa maal jedhaa warri qajeelummaaf jedhanii ari'ataman gammadan mootummaan Waaqayyoo kan isaanii ta'e. Waa tokko duwwaan dubbadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos amanuu duwwaatu hin ta'in isaa wajjin gidiraa keessatti hirmaachuudhaaf isiniif kennameera. Kanaaf baay'een dubbannu kanarratti ari'atamuun naaf kennameera. Jibbamuun naaf kennameera. Eewuuf jedhee Kiristoosiif jedhee. Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irraa dhaqaa dubbifadhaa. Filiphisius boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irraa isin dubbisa. Akkana jedha Filiphisius irraa. Ilaa na dhaggeeffadhaa tokko 29 irraa. Tokko 29 irraa kanadha. Kiristoositti amanuun keessan duwwaa utuu hin ta'in na dhaggeeffadhaa warra amantan
amantooti. Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniifi kennameera. Kanaafin baay'een dubbadhuudha kanarratti. Nuuf kennameera. Kiristoosiif jennee dhiphachuun, Kiristoosiif jennee arrabsamuuf, Kiristoosiif jennee tuffatamuun yeroo isin arrabsan, yeroo isin tuffatan isin immoo gammadaa gatiin keessa waaqarratti guddaadha wangeelli. Duri yeroo bara ari'annaa bara dargii namni ni dhabne, namni ni arrabsamne, namni ni tuffatamne akka kiristaanaatti lakkaa'amu. Warra arrabsaman ishoo jedhutu tola bakka kiristinnaa koo naa mirkanaa'e jechuu barbaadu. Warri dhaman issee jedhu maaliif isaaf jedheen ari'atameera. Warri hidhamne illee hidhamuu barbaadu. Warri arrabsamu illee arrabsamu jibbamuu barbaadu. Amma garuu waama tokko nutti dubbatanii maalan kiristoosiin jedhee malee ani keeshaa miilatti hojjetanii ani afaannatti abaloo akkam afaannatti haqatte jechuutti qabu. Hin baannu gati kaffaluu hin barbaannu. Jaallattanii jibbitanis kiristinnaan wangeelli kuni gatii guddaa kaffalamee nu bira ga'e. Raajotii ari'atamaniiru, Isaayyaas faan ari'atamaniiru, Ermiyaas faan ari'atamaniiru, kabalamaniiru, hidhamaniiru, lafa duwwaa keessatti dhaqanii gatamaniiru. Wangeela kan harkaa gatuuf yaadaniiru garuu harkaa gatuu hin dandeenye hammuma ari'atamuun moora caalchiseetti. Ergamooti ari'atamaniiru. Baay'een isaanii duuka buutoti gooftaa Yesuus Kiristoos ari'atamaniiru. Hunduma gara Kiristoos Yesuus ari'atameera. Eewun qomoodhuma isaatiin. Tuffatameera, jibbameera, itti tufameera, itti qoosameera, arrabsameera, rukutameera, garafameera, fannootti ol ba'eera. Ari'annaa kanaafitu anatti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in warra anatti amantan anaa wajjin immoo gidiraadhaaf ari'annaa baachuun isiniif kennameera. Bakka walii wajjin fudhaadha. Paakeejiin kiristinnaa jibbamuu qaba. Paakeejiin kiristinnaa ari'atamuu qaba. Paakeejiin kiristinnaa tuffatamuu qaba. Maalee sabbaa ishee dhaabbattee natti dubbattiin hin jiru. Kiristoosiif jennee. Warri duuka buutuu gooftaa Yesuus Kiristoos ergamooti akkaataa isaan itti du'anii warri seenaarraa qoratan tradishinii ta'uu danda'a, dhugaa ta'uu ta'uu danda'a. Akkaataa isaan itti du'an nama dhibu. Warra akka Phexros fa'aa an akka Kiristoos Yesuusitti fannifamuun naaf hin ta'u jedheetu gaafa fannisuuf ka'anii mataa isaa gadi galchanii fannisanii dhiphisanii ajjeesan. Naaf hin ta'u bara 64 keessa. Naannoo bara 64 keessa akkasittiin gadi gombifamee mataadhaan gadi fannifamee ajjeefame. Warra akka Indiriyaas fa'aa immoo fannoos akkasitti ta'ee fannoo akka eksii hojjetanii nanna isaa eksii hojjetanii achirratti rukutanii ajjeesan akka seenaan isaa qoratamu. Yaaqoob ilmaan Zeebdewoos keessaa inni tokko immoo yeroo Heroodis Agriiphaan jalqabaa muudame keessa bara 44 keessa Yerusaalem keessatti goraadeedhaan muramee du'e jedhama. Warra akka Filiphoos fa'aas immoo otuu jiruutu jireenyatti otuu jiru naannoo Firgiyaa lafa jedhamutti fannifamee akka du'eetu dubbata. Warra akka Barxelemoos fa'aa immoo otuu fayyaatti jiranii gogaasarraa quncisanii laala otuu fayyaatti jiru gogaasarraa quncisanii dhiphisanii ajjeesamee jedhamu. Baay'eedha inni akkaataa hin ilaaltan. Warra akka Maatiyuus fa'aa immoo goraadeedhaan muramanii jedha. Warra akka Toomaas fa'aa immoo innillee shakkee amman argutti jedhe kuni akkaataa inni itti du'ee dhagaadhaan reebamee du'ee Gibxitti du'ee jedhama. Lakkaa'ama gabaa isaa laala. Maaliif ari'atamuun haaraa miti? Jibbamuun haaraa miti? Kanaaf hin baay'ee irratti hin dubbadhu. Garuu har'a nuyi bara amma jiraannu keessa jaarraa amma jiraannu keessatti Kiristoosiif jennee waanuma xinnoo gatiin kaffallaayiidha laanni guddaan. Ollaa dhumti yoon irratti ka'e illee yaa Waaqayyo narraa buqqisii kaasilaa du'aan hin kaasa jedhe jenna. Jaalalan qabu du'aan hin kaasa jedhe. An jecha akkasii naan ta'u. Du'aan hin kaasa jedhe sireetti dhee naan jiru namooti. Maaliif sireetti dha Waaqa jaalalaati maaliif du'aan kaasa? Jaalalaan hin kaasu Waaqayyo. Jaalalatti argisiisu Waaqayyo. Waldaadhuma keessaallee namni tokko sin gorsee isinitti dheekkame namicha kana yaa Waaqa nurraa kaasi hin kadhatu sooma kana fudhatanii guddinuma fakkeessi nurraa kaasi gaafa inni digatee ergatu guddina keessa fakkeessi nurraa kaasi Jarmanitti erge Ameerikaatti erge hin kaaseen jedhu walitti bakka warra fuudhanii inni dhimse hin kaase gooftaaf jettanii wanta gooftaaf jettanii arrabsamtan tuffatamtan ari'annaa otees ari'amtan warra akkasii maala ta'an haa gammadan. Burqaa gammachuuti jechuudha ari'atamu. Waaqayyoof galanni guddaadha ta'u.
Kanaaf hin baay'ee naasa'u. Kanaaf obboloota ko akka wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 1 hamma 10tti gooftaan Yesuus Kiristoos lallaba gaararraatti gammachuun namaatiif kan ta'u wanta nama gammachiisu namni kan inni ittiin gammaduu danda'u wantoota inni tarreesse irra deebi'ee isinii dubbisee dhaaba. Maal jedhe? Hafuuratti Yesuusa warri ta'an gammadanidha. Maaliif? Mootummaa Waaqayyoo kan isaaniiti. Warri garaan isaanii gaddee gammadanii isaan jajjabina argatu. Warri garraamiina gammadanii isaan isa abdachiifame argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan gammadanii isaan geessifachuuf jiru. Yookiin qoofuuf jiru. Warri namaaf waan gammadanii isaan waan argatu. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'aa gammadanii isaan Waaqayyoon hin argu. Warri nagaa buusan gammadanii isaan ijoollee Waaqayyoon jedhamu. Warri qajeelummaaf jedhanii yaadataman gammadanii mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Jedheetu madda gammachuu dhugaa iddoo kanarratti dubbata. Kutaa kanatti ufaa dubbisaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos tufee boqonnaa 7 lallaba gaararraa kanarratti waan baay'ee dubbateera. Har'a wantoota biyya lafaa ittiin gammannus Waaqayyo isiniif kennu nuuf kennu. Gammachuu yerooti malee gammachuu guutuu kennan isaan. Gammachuu guutuu qabaattanii gammachuu yeroo osoo irratti dabalame isseey haa ta'u. Gammachuu guutuu sana namaa kennu dhabdanii gammachuu hir'uu waa seeroof ta'e hiyyeessota du'oodha. Har'a mee yaalaaga. Hinoo inaa namaaf. Hoo akka arganne beennaami. Garaa ho'u qabnaanu. Nagaa buusuudhaaf hin dheebonnaanu. Dhugumaan isiniin jedha. Nagaa buusuudhaaf ollaatti, nagaa buusuudhaaf manatti maatii gidduutti nagaa intala tokko si'a tokko kana jette waa'ee maatii hin barsiifne bakka ta'eef maal jetti yeroo nan baradheette maa inni naan ediitii gooti sagantaa keenya piroodaakshinicha ediitii gooti. Nan baradhe harmeef abbee koo walitti naqan tureetti. Harmeef abbee koo walitti naqan tureetti. Nagaan mana keessa hin jiru kan isin. Nan baradhe qalbiin diddiirradhe. Akka isaan walii kan hin barbaada waliin lolchiise. Mana keessaa ka'a nagaan. Abbaa manaa fi haadha manaa biraa ka'a nagaan. Ijoollee faala gidduudhaa ka'a nagaan. Ijoolleen manatti nagaa barti. Ijoolleen manatti waa'ee nagaa akkamitti nagaa akka fidan ija nagaa gatii nagaa waan nagaaf ta'anii gochuu qaban manatti barti ijoolleen. Nuyi mucaamti keenya tokkollee namaa wallolee dhufe kan nu goonu kana rukutamtee dhuftee natti dubbattaare jenneetu qaballaatti ilaana. Dhattee dhagaa fuutee keessan buuftu sammuu keessa jennaanii. Gajjennama kan nu jiru. Sirukutee ati moo maal goote? Si'a tokko yoo kana dubbadde qabbanee natti hin gaddi ture yaada. Jimma jirra hin kolfina ammayyuu kaafne. Kookeen xinnoodha. Mucaan tokko jirti Fiqir jedhamti safara jirti xinnoodha seenis. Mucaan xinnoo taatu malee kan caraa ijoollee kana sii qimmiiddee qabdee naannaa gadinee qeesii seen lukkisa. Kookee qabdee gaafa gootu. Asattamit sodaata achi micciirtee qolee seetu irraa qabdu. Jettee dubbattee mana keessatti kolfaa turre baay'ee kolfaa turre. Warra bakka taaneef. Yeroo laallu waan xinnoo irraa kaa'ameeti. Sammuutti na dhufee finaasee eega dhufee biran darbu rakkina hin qabu. Meegaa bal'isaa laalaa. Achi ka'aati iskooppii isaa bal'isaa. Ollaatti bal'isaa. Waldaatti bal'isaa. Nummoo Waaqayyo nu kaa'e nagaa biyya lafaa kanaaf nu kaa'e hin kadhannaa. Nagaa biyya keenyaaf hin kadhannaa. Nagaa biyya keenyaa kanaaf immoo gumaacha maalii goona nuyi practically. Diiginsaaf gumaacha goona moo nagaadhaaf gumaacha goona jedhu isiniif Waaqa duraatti nisa. An of hin gaafadhu. Ingidaan akka nagaan bu'uufitu boo'ee kadhatee waan gochuu godhu godhamoo karaa tokkoon akka nagaan dhufuuf kadhatee diiginsaaf immoo waa tokko godhasa jedhu fuula Waaqayyootti isin gaafachuu barbaada. Yeroo keessan fudhadhu malee waa'ee nagaa irratti baay'ee haasa'uu nan danda'a. Yaada ilmaan nagaa kan taatan nagaan kan isinii kennan karaa Kiristoos Yesuusiin baduuf kan turtan isiniif Waaqayyoo gidduutti nagaa inni buuse. Abbaan keenya abbaan nagaa nu gidduu jira. Nu ijoollee nagaati. Nu araarseetu hojii araarsuu kana immoo dabarsee nutti kenne jedha. Akkuma kana jirra moo nu akkami? Waa'ee namaa dhiisa. Abaluu akkasii abaluu ofitti deebina. Nagaadhaaf dhagaa tokko yoo keessan qallaalii miti. Ho'iin salphaa miti. Badiisaaf dhagaa tokko darbattan garuu sun iddoo darbatu sun yoo darbate dhagaan sun walitti ga'eetu waan baay'ee diiguu danda'a. Mee of gaafadhaa. Mee of gaafadhaa. Waaqayyo sodaa qabna. Garaan keenya qulqulluudha. Waan hundumaa irra Waaqa of hin dursinaa.
Waan hundumaa keessatti lafa hundumaatti ija Waaqayyoo jira jennee akka Yoosef fa'aa akka Daawit fa'aa garaa qullaanaa uumi jenna. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf obboloota madda gammachuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo kanatti barsiise galgala kana walitti qabee xumureera. Waaqayyo madda gammachuu kana keessa keenyatti dhangalaasu. Warra hafuuraan hiyyeessu ta'anii gammadan, warra garraamii ta'anii gammadan, warra nagaa buusuun gammadan, warra garaa qullaa'oo ta'anii gammadan, waan qajeelaa hojjechuuf dheebotanii beela'anii warra gammadan, warra gooftaaf jedhanii jibbamuudhaan gammadan, warra akkasiitiin gammachuu dhugaa dhaabbataa ta'e warra argatan Waaqayyo gooftaan maccaa nu haa taasisu. Waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu. Yeroo keessan dheeraan fudhadhee dhiifaman isin kadhadhaa. Fixuun qaba bakka ta'eef akkasii xumuruu qaba bakka ta'ee fi torban shanan kana walitti aansee kana dubbadheera. Waaqayyo anaanis isinis nu haa